Akkaataa imo irratti footoo fi viidiyoo namni nuuf ergee kallattimaan otoo nu daawunlood hin godhin gaalaarii keenya keessatti gadi buutu ofirraa itti ugguruu dandeenyu yookaan akka inni automaatikaalii ufuma isaatiin osoo gadi nu hin buusne gadi nuuf bu'u itti godhatuu dandeenyuu fi yeroo viidiyoo koolii namaan haasofnu jechuudha akka namni iskiriinshoot nu hin goone akka namni footoo nu kaafannee fi akka namni viidiyoo nu hin waraabbanne akkamitti godhatuu dandeenya imo keenyallee akkamitti qulfii mataa keenya itti godhatuu dandeenya kan fuula bilbilaatiin qollofne malee imo duwwaaf akkamitti koodii uf danda'e itti uumuu dandeenya kan jedhuu fi barreeffama adda addaa kan namaaf erginu guyyaa tokkotti yookaan sa'a takkatti akkamitti akka nama biraa itti badu akkuma nama saniif ergineen yeroo namni barreeffama sallaalee keessaa ba'ee ufuma isaatiin akka automaatikaalii dileet nama san biraa ta'u huncitiin keenya akka hin baane akkamitti akka godhatuu itti dandeessan kana qofaa miti piroofaayila keenyallee akka namni sheer hin goone waanuma nu namatti ergine hundumaa footoon keenyallee akka nama san biratti gadi hin buune akkamitti akka itti godhatuu dandeessan isin argisiisa imoon sitingii ajaa'iba qabatee dhufee jira imo keessan kan kana hin qabne abdeet godhadhaa warri beektan ni beektan kan hin beekneef ani oromaan irraa oksijiin miidiyaa neetworkidha hamma dhuma sagantaa keenyatti laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota imo namni hin qabne hin jiru imo kana akkamitti akka itti fayyadamtan hunda isaa wal duraa duuban isiniif dhiyeessa ani amma imo keessan jira imo keessa eega seentanii akkanatti piroofaayila keessan irratti eega cuqaastanii meg yeroo tokkoof duuba deebi'een isin argisiisa jechuudha dhiifama maaliif sirriitti akka isin hubattanii fi imo keessa seentan imo keessa yeroo seentan akkanatti isiniif dhufa piroofaayila keessan kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha ani amma piroofaayila irratti cuqaaseen jira sana booda kunoo gadi buutanii asirratti security and privacy bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu asirratti yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif dhufu waa baay'eetu as keessa jira hordoftoota oromaan hundumti keessanuu sirriitti hordofaa isteeppii kana isin fayyada jechuudha yoo ofii keessanii beektanillee kan beektan hiriyoota keessan kan hin beekneef sheer godha chat and call privacy bakka jettu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoffaarratti kan isin argisiisu barreeffamaa fi viidiyoo adda addaa kan namaaf nu ergine guyyaa meeqatti yookaan sa'aatii meeqatti akka itti biraa baduu barbaada kan jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha kunoo asirratti disappearing message bakka jedhu kanarratti fuulduratti kiloos bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof qastii fuula dura isaa jiru sani sana booda nama biraa akkamitti akka itti badu kan barbaadu guyyaa tokko jira guyyaa torbaa jira kan bulii soddomaatu jira baatii tokko jechuudha gadi irratti immoo kiloos ka jedhuutu jira jechuudha kanaafuu isin kan barbaadan irra kaayyatuun mirga keessanii jechuudha nama kiloozima kanarraan kaayyadha mee fakkeenyaaf asirra kaayyadhee haa jedhu uf duuban deebi'a jechuudha sana booda uf duuba deebitu ani amma asitti na deebise maal gootu kunoo asirratti amma block screenshot for chats bakka jedhu kana jechuun fakkeenyaaf chaatii garagaraa barreeffama adda addaa yeroo isin imo irratti namaaf barreessitan barreeffama keessan san namni akka screenshot godhee dabarsee incitii keessan hin kennine akkamitti akka itti godhatuu dandeessan asirratti ni cuqaastu yeroo tokkoo fi sana booda kunoo akkanatti isiniif dhufa akka namni waan isin ergitan san screenshot hin goone guutummaan guutuutti incitii keessan akka hin baafneef fakkeenyaaf amma sanduuqni kun banaa cufaa jira jechuudha kiyya isin keessa yoo akkanatti cufaa jiraate akkanumatti dhiistu jechuudha yoo cufaa hin jiraanne fakkeenyaaf akkanatti yoo banaa jiraate incitii keessa namni baasee abbaa barbaadeef dabarsuu danda'a kanaafuu akkananne cuftu jechuudha sana booda maal gootu of duuba deebitu lammaffaarratti sadaffaarratti kan isin argisiisu qabxii sadaffaarratti sana booda gara qabxii sadaffatti isin dabarsaa qabxii sadaffaan kunoo asirratti block share download and copy for chats bakka jedhu kanarratti ni cuqaasu jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf wanta isin namaaf ergitan daawunlood illee akka namni hin goone sheerii akka namni hin goone kooppii wama tokko akka namni gocha tokko waan isin namarratti ergitan guutummaan guututti akka namni waan tokko irratti raawwatu hin dandeenyeef isa kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda footoo keessan namni sheer godhuu hin danda'u kooppii godhuu hin danda'u gadi buusuu hin danda'u waanuma tokko irratti ilaaluu hojjetuu hin danda'u jechuudha achumarratti ilaala malee imoma keessatti ilaala malee waan tokko isin godhuu hin danda'u sodaa takka malee jechuudha kanaafuu kana godhatuuf sanduuqni kun akkanatti yoo banaa jiraate samaawii yoo fakkaate akkanatti as gurraachisitan ni cuftanii jechuudha namni waan tokko isin irratti raawwatuuf duuba deebitu malee gara qabxii afuraffattiin isin dabarsa gara qabxii afuraffatti yoon isin dabarsuu kunoo gadii kanarratti bakki murteessan as jechuudha kan namni hundinuu itti rakkataa jiru block screenshot for calls kana jechuun nama yeroo fakkeenyaaf namaaf dawwaltan namni screenshot isin godhaa yookaan screenshot jechuun afaan oromootti
yeroo namaan haasoftan namni suuraa isin kaafatu footoo isin kaafatu jechuudha hayyama keessanii malee bilbiluma isaatiin suuraa isin kaafatu jechuudha screenshot akka namni isin hin goonee fi for calls akka yeroo namni namaan haasoftan namaaf bilbiltan san jechuudha yeroo isin namaaf bilbiltan akka namni gonkuma screenshot isin hin goone achumarratti isin haasa malee viidiyoo tokkollee isin waraabuu hin danda'u. Kanaafuu kunoo akkanatti sanirratti yeroo isin cuqaastan asii isin fida sanduuqa kana akkuma kareefuu isin jee yoo kana banaa jiraate ofirraa cuftuu jechuudha. Kanaafuu sodaa takka malee imoon namaan haasa'uun ni danda'amaa jechuudha kana hundaa'u erga raawwattanii. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota kana qofaa miti kan isin argisiisu kan bira imoon akkamitti qollofamuu dandeessi kophaa isiitti qulfii kaanirraa qulfii bilbila addaarratti akkamitti koodii mataa isiitiin qollofatu dandeenya kan jettaniif kunoo asirratti passcode lock kan jedhu kana irratti ni cuqaastu yeroo tokkoof jechuudha sana booda akkanatti isiniif bana jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota Oromaan kunoo asirratti mallattoo qulfii isin argisiisa jechuudha asitti yoo gabbuutan jala kanatti enable isiniin jedhe bakka enable jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha sana booda akkanatti kunoo maal nu gaafata asirratti akkuma argitan lakkoofsa dijitii afuriin nu gaafataa jechuudha kana itti nanamee amma fakkeenyaaf itti isuma kana afuritti godhe okay argitanii amma fudhatee jira hin xumuramne ammallee isuma reefu itti nattan san ammallee irra deebitanii itti nattan ammallee anirra itti deebi'an itti naqa kuno amma kallattiin akkuma argitan hordoftoota kiyya raayitii naadhee jira successful naan jedhee jira jechuudha dan jedha jalatti kanaafuu maal gootu dan bakka jedhu kanarratti kilik gootu sana booda akkuma argitan kuno asirratti jechuudha display passcode lock naan jedhee jira jechuudha okay kanaaf fakkeenyaaf isa kana yoo isiniif ta'uu baate koodii san dagattanii itti jijjiirratu barbaadan change passcode bakka jettu kanarra tuttanii itti jijjiirrattu jechuudha fakkeenyaaf yeroo imo keessaa baatan daqiiqaa meeqatti akka isin qollofamtu barbaadan yookaan sakandii meeqatti saa meeqatti yeroo bilbila namatti kennitanii namaan haasa'ee namni sun yookaan bilbila of bira keessanii jettan haajaa keessan xumurtanii of bira keessan sakandii meeqatti akka cufamuu barbaada ka jedhu kunu asirratti outlook bakka jedhu kanarratti yeroo tokko isin cuqaastan kunu akkanatti isiniif fida sa'a meeqatti akka inni dhaamu barbaada bilbilli sun ufumaan qollofama jechuudha zaa isin irra kaayyattan sanitti jechuudha yeroo namni keessaa bahee guutumatti haa qollofamu yoo barbaadan kunu asirratti every time bakka jettu kanarra yeroo isin keessan kallatti maa yeroo isin keessaa xaa jettanii baatan yookaan namni ittiin haasaa jiru sun imo keessaa bahee kallatti maan imoon qollofamte haga paaswordii sanitti nattanitti hin banamu jechuudha yoo daqiiqaa tokkorrallee kaatan akkasumatti daqiiqaa 15tu jira waan haawursaa tokkotu jira waa zaa shaniitu jira akkasumatti kan barbaadan irra kaayyattu ani amma fakkeenyaaf daqiiqaa tokkorra kaadde haa ta'u uf duuban deebi'aa jechuudha fakkeenyaaf isa kan irraa delete godhu yoo barbaadanillee kunu asirratti display passcode lock bakka jedhu kanarratti cuqaastanii irraa balleessitu jechuudha nama irraa balleessu adiniif of duuban deebi'aa jechuudha kana qofaa miti kan isin argisiisu ammallee hordoftoota kiyya nama blog gootanillee kunoo asiin jala baaftan jechuudha blocked last bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu ani amma kunoo akkuma isin argitan asirratti nama tokkollee blog godhee hin qabu jechuudha akkuma argitan kunoo asirratti no blocked contact naan jedhee jira jechuudha kanaafu ani nama tokkollee blog akka hin godhin natti himaa jira yoo blog gootan asumatti nama blog gootan hundaayyuu bakka tokkotti walitti qabee isiniif fidaa jechuudha tuttanii jalaa baafatu dandeessanii jechuudha egaan hordoftoota fi kabajamtoota kana hundaa'u eega xumurtanii maal gootanii uf duuba deebitu jechuudha amma kan isin argisiisu footoo fi viidiyoo namni nuuf erge akkamitti akka inni gadi hin buune bilbila keenya akka nu jalaa hin guutamneef carraa isaa akka dhiphisuuf jechuudha akkamitti akka ofii isaatiin gadi hin buune godhanna kan isiniin jedhen isin argisiisa jechuudha kuni amma step isa dhumaati jechuudha kanaafuu kana godhuuf jechuudha eegaa asirra dhuftaniif duba deebitanii setting bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin setting irratti cuqaastan fuula kana qabatee isinii dhufa maal gootu isinii private ka jedhu kana jalatti jechuudha kunoo kana history and data bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti kun akkuma argitan gubbarratti manage storage bakka jedhu kana jalatti jechuudha out save after recovery bakka jedhu kana kunoo jalatti yoo dubbistan photo video jedhee jira jechuudha isa kana fuula duratti qastiitu jira qastii tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda kunoo akkanatti nu dhufa fakkeenyaaf asirratti photo jedha jalatti video jedha photo ka jedhu kana sanduuqa kanarratti yoo cuqaastan fakkeenyaaf sanduuqni kun akkanatti ifee yoo jiraate banaa jira jechuudha video fi photoleen garagaraa kan namni
imoo irratti isiniif ergu kallattimaan hoggaa namni isiniif erge kallattimaan gadi bu'a jechuudha. Otoo isin daawunlood hin godhin hayyama keessaniin maletti jechuudha. Bilbilli keessan guutamulleen carraan isaa bal'aadha jechuudha. Kanaafuu akka inni hanga isin daawunlood gootanii footoo ta'ee viidiyoo ta'ee hundumtuu gadi hin buune barbaadan footoo ka jedhu kanarratti cuqaastanii akkanatti cuftanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma kiyya banaa jira jechuudha. Isa banaa jiru kana ni cuftu jechuudha. Akkanatti samaawirraa gara gurraachatti jijjiirtu. Amma cufamee jira. Gonkumaa hanga nan daawunlood godhutti viidiyoo ta'ee footoo ta'ee gadi hin bu'u jechuudha. Footoolee akkasumatti kunoo kan jalaa kana sanduuqa kana tuttanii jechuudha. Amma samaawii fakkaatu kana kuma kan oliitti cuftanii jechuudha. Amma guutummaan guutuutu waan tokko gadi bu'uu hin danda'u jechuudha. Hordoftoota kiyya jala kanallee akkuma argitan kunoo out save after send bakka jedhu kanallee akkanatti ifirraa cuftanii jechuudha. Footoo fi viidiyoo ta'e hundumaayyuu jechuudha. Akka wanni tokko isinitti gadi hin buune asiin ifirraa cuftanii jechuudha. Hordoftoota kiyya kun egaa waan baay'ee barumsa baay'ee isin barbaachisu. Kanaafuu akkanatti itti fayyadamaa waan hundaa'u sirreeffadhaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota Oromaan barumsi narraaf qabadhee dhufelleen kana fakkaata. Barumsa itti aanu keessatti waa baay'ee kan isinitti argisiisu ta'a. Imoo irratti imoon akkuma beekamu sitingii baay'ee qabdi. Kanaafuu har'aaf yeroo na daangessee jira. Obboleeyyan chaanaala Oromaan kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii viidiyoo kanallee like godhaa hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya ani Oxygen Media dha. Chaanaalee kanallee chaanaala barumsaati. Akka waa irratti isin barsiisuufin isiniif bane. Kanaafuu wanti isin irraa eegamu subscribe gootanii akkana jajjabeessitan akkanan barumsa baay'ee asirratti isin barsiisu kan na godhulleen isinii jechuudha. Hamilee keessaniin barbaada. Kanaafuu subscribe godhaatii viidiyoos hiriyoota keessan irratti share godhuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.